Kamera Amin Qasim jedhama Sudan Kartumiraa guyyaa baay'ee hadda ta'e guyyaa baay'ee nama gammachiise jechuudha. Egaa ka waaw kan nama jechisiisu haala kan argaa jirtan kun liidaroota jechuudha hundi isaaniiyyuu. Egaa ka Sudan Kartum keessatti haala kanaan sirriitti miitiingiidha yaa'anii sagantaa faxuratiif asirratti kan wal gahan jechuudha hundi isaaniitu baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Egaa ka namoonni hedduun biyyoota adda addaa ta'anii akkasuma shamarran hojjetaa hin jirtu shamarran biyya keessa ta'anii hojjetan hin jiran jechuudha. Namoonni haasaa hedduu haasa'aatti jiran jiru jechuudha. Egaa ka akkuma argaa jirtan kunniin asitti argaman kun hundi isaaniitu jechuudha. Guyyaa har'aa haala adda ta'edhaan miitiingiirra yaa'uudhaan egaa ka sagantaa isaanii xumuranii sagantaa misaatiif kan wal gahan jechuudha. Hundi isaanii baay'ee kan namatti tolu kan nama gammachiisu jechuudha. Hundi keessaniyyuu biyyoota arabaa irra jirtanii fi akkasuma Suudaan keessa qacaramtanii kan hojjetaa jirtan hundi isaaniitu viidiyoo kana ilaaltanii akka waan guddaa irraa baratanii fi akka waa guddaa irraa argattan isinin jechuun jaalladha. Egaa kaamee asitti kan argaman liidaroota baay'ee ciccimoo ta'an jechuudha. As keessaa liidaroota muraasa maqaa isaanii isiniif dubbisa jechuudha. Asitti kan argamtu liidara baay'ee jaallannu fi baay'ee kabajnu liidara hojii boonsaa hojjechuudhaan egaa ka bara 2019 dhumarratti konkolaataa badhaafamuu kan dandeesse liidar Tsahaay mee iddoo kanatti argamte jechuudha. Guyyaa har'aa mee maaltu ishitti dhagahame maaliif kan walitti qabaman yaada ishirraa barbaanna liidar Tsahaay kallattii man. Egaa daawwattoonni hordoftoonni gara kanatti viidiyoo kana jalatti argamtan hundumti keessanuu lafa jirtanitti waliin badhaadhinni isin baay'ee jala jechuu jaalladha. Akkasumas guyyaan har'aa dhugaa guyyaa addaati jechuudha. Guyyaa itti yaadnee bifa kana hin geenye jennee itti yaadne jechuudha. Egaa liidarri kabajamaa fi jaallatamaan akka guyyaa kana bakka kanatti walitti qabamee beektee addaa fudhannee ta'ee ammas immoo haala kanaan bareedina ta'ee wargeen namni taasise liidar Hayilee Magarsaa guddaa galateeffachuu barbaanna. Egaa hundumti keenya jechuudha. Egaa ijoollee dhiiraa dhufaa mitiitti hojii keenya itti midhaanii ijoollee dhiiraas shamarranis jechuudha. Garuu immoo inni guddaan ittiin of gadi qabnee toluu ijoollee dhiiraa irratti kanneen jiraannu sodaadha jechuudha. Sodaa yeroo hunda biyyattis ta'ee biyya lafaattis ta'ee dubartoonni ofiif of sammee ta'ii dhokannee jiraanne jechuudha. Kanaaf namoonni onlaayinis hundumti keessaniyyuu ni dandeessu. Egaa guyyaa irraa dhugaa guyyaa addaati jechuudha. Guyyaan konkolaataatti badhaafamee jira. Guyyaa gammachuu har'aa kana natti jedhama jechuudha. Maaliif obbolaan warqoo namoota waliin beeknee namoota wal beekuunillee namoota waliin beeknee wal baraa jiru akka kana fayyadamnee hojii boonsaa hojjechuudhaaf kutannoodhaan murannoo bareedachaa jiru jennee Waaw guddaa galatoomsin jedha liidar yaada gaarii nuuf qoodde jechuudha. Yaadni kee baay'ee kan namatti toluu fi kan nama boonsu jechuudha. Egaa akkuma liidarri kennetti eenyummaan yoo hojjeteetiin jedhe ittiin boonee ittiin korra'uu danda'a jechuudha hojii isaati jechuudha. Egaa waaw kan namatti tolu jechuudha. Egaa ammallee liidara tokkotu asitti argamte jechuudha. Liidara baay'ee adda taate biyya Arabaarraa yeroo gabaabatti biyya Arabaadhaa kaateetiin mul'u sa'aatii ishee kenniteetiin hojjechuudhaaf asitti kan argamte jechuudha. Mee kallattii maal liidaratti isin dabarsa jechuudha. Liidara tana maal akka itti dhagahame isheen nuuf gooti jechuudha. Akkasuma mootiyyuu gammachuu guyyaa har'aa isitti dhagahame maal ka fakkaatu jechuudha. Kallattii mangala liidara tanatti isin dabarsa. Liidara waliin turtii gaarii. Jakarta
Waaw liidar guddaa galatoome yaada baay'ee nu qoodde jechuudha. Dhugumatti liidaritu liidara baay'ee kutattuudha. Biyyoota hedduu qaxxaamuruudhaan gama Sudaan dhuftee hojii boonsaa hojjechaa jirti. Egaa kaasitti argitan sagantaa warra jiran jechuudha. Hundi keessaniyyuu jabaadhaan dandeessanii akkuma eenyutti ofitti amantanii hojjetan ni dandeessu ni jedha. Galatooma. See you stop. Thank you of your dream.